ammallee yooyya jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftooti sabboqoonte hundumtu keessanuu naga keessanii nageenyi sanbadaadha. Babaaroo daadoo bombaate roobgeete jecha kunoo hordoftoota kiyya guyyaadhaa waa'ee icciitii kooddii sadii isiniif qabadee dhufeera. Waa'ee icciitii kooddii kana akka itti gammaddaniif akka irra barattanis abdiin qaba. Waa'ee icciitii kooddii kana icciitii sadii qabadee isiniif dhufeera. Icciitiin kun kan inni irratti xiyyeeffatuu fi kan inni isaan barsiisu yeroo namni hakkisan godhee yookaan namni isaan hordofuu jiraatu akka ittiin isin nabsan ittiin bilookii gootanidha. Icciitiin tokkoffaa wanti inni isaan barsiisu hordofamuu keessan baruudha. Inni lammataa immoo waggaa hordofamuu jiraachuu keessan bartaniin boodatti namni hordofuu jiru kun eenyudha jennee nabsanii nambarii isaa yookaan lakkoofsa beekuudha jechaadha. Inni sadaffaa immoo waggaa sanis nambarii isaas beekneen boodatti namsan jala bahuudha yookaan namsan maalidha guutuu akka inni hordof keessan ammaan boodatti dhaabu godhuudha jechaadha. Wajumaan ilaalla. Egaa barnoota kiyyaatti dabruun duraatti warroottan chaaneelii kanaaf addisi taatan wayin warroottan chaaneelii kanaatti haaraa taatanii guyyaadhaa dhuftanii akka maatii takka taanee wajjin barannee wal barsiifnu ta'uudhaa fi subscribe nu godhaa. Achiin boodaatti waggaa subscribe gootaniin boodaatti viidiyoon sabboqoonte keerra gadhiisu hundumtuus akka yeroo gadhiise yookaan battalumsan isan bira dhaqabuu fi mallattoo notification ka subscribe indoo sannuuf tuqaa isiniin jedha. Gara barnoota kooti isin dabarsu. Kunoo hordoftoota kiyyaa yeroo jalqabaa fi amma silkii banannee maalidha kun application bira san gaafatu miti. Iddoo dawwalaa ka koolii kan dhufna. Koolii kan dhufne maal goona koodichuu miti caanuudha. Koodiin jalqaba maalidha eenyuudhaan hordofamuu jiraachuu keenya beekuudha. Hordofamuu jirra moo hordofamuutti hin jirru kennaa beekuudha jechaadha. Mee haa ilaallu. Tokkoffaa maal goona urjii haash 21 haash jetta. Kun maalidha kan inni nu fayyaduufi hordofamuu jirra moo hin jirru kenna beekuudha. Hin dawwalla. Kunoo voice fax simsiilleen kiyya takkaleen hordofamuutti hin jiru waan ta'eef not forwarded naan jedhe. Keessan immoo waggaa hordofamuu jirtaate maalidha iddoo kanaatti forwarded jedha jechaadha. Wagganni fakkeenyaaf forward kasaniin jirtaate falli sanam wanti san gochuu qabdan kattaan maalidha eenyuudha kan inni hordofuu jiru kana waan namni xalaf kun eenyuudha jennee beekuudha. Haa beeknuuti okay jennee baana. Maalidha namni xalafuu jiru kan beekuudha. Kan godhuudhaaf maal goona urjii haash 62 haash ta'an kun maalidha kan nu fayyaduufi namni hordofuu jirtuun nambar isaa yookaan lakkoofsi isaa beekuudhaaf jechaadha. Hin dawwalla. Kunooti kiyyumnaa gammaatti namni hordofuu jiru hin jiru waan ta'eef voice fax simsiillee nambar homaatu naafin okas la fakkeenyaaf sanis ammaantan mokkortanii ilaaluu dandeettanii waggaa san hordofamuu ka jiraataate voice irraa fakkeenya dawwala irraatti isan hordofuu ka jiraataate nambarii namtichi isan hordofuu jiru yookaan intaltitti isan hordofuu jirtu sani asitti isiniif beeksisaa jechaadha. Maalidha ree amma step keen kadhuma waggaa kallachuu barreen boodatti namni hordofuu jirsuun jala bahuudha yookaan bilookkii ofirra godhuudha jechaadha. Maal goona hin deebina haashetta duwwaa lametta. Kun maalidha kan fayyaduufi namni hordofuu jirsuun wanta hundaayyuu fakkeenya simsii ta'e faksii ta'e koolii dawwala ta'e hunda isaatu maalidha irra jalaaf balleessuudhaaf jechaadha. Urjii haash 2 deebite maal goota haash goota haash duwwaa 2 haash jettaan hin dawwalla. Kunooti maal jedha kiyya kaal forwarding kan fakkeenya duraanii wantichi tureellee maalidha guutuun kiyyani eraser was successful naan jedheera. Guutuun maalidha kan duraa fakkeenya hordofamuu jiraadhu faksii ta'u simsii ta'u koolii ta'u guutuun kan duraan hordofamuu jiru irra badee ammaan booda naum qofaatu simii kiyyaaf simsii fi faksii kiyyas naum abbaa mobaayila qofaatti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa barnoonni guyyaa har'aatiif isiniif qabadee dhufe kana fakkaataa akka barnoota kiyyaa kanaatti gammaddan abdiin horadhaa. Hordoftoota kiyyaa wanti an isiniif dhaamadhu waggaa viidiyoon kun akkasanitti tol ta'ee like share nu godhuu hin dagatinaa subscribe akkasuma haartatan nu godhuu hin dagatinaa nu jajjabeessaa yaadaaf gorsa keessan ni fudhannaa.
haga barnoota dhufuun wal agarruutti nagaanaaf ta'a isiniin jedha.